fuudha jedhee isiitu jalaa dide. Ani zammaan dhufe xiqqoo nuuf dalagaa itteetti haatee mana mataa miku. Hoggaa mana mataa mukuttu isiin xuraanoo xiqqishoo bareedina qabdii bareedina kanaan gagabbaatee tiktook irratti mul'atte. Tiktook irra mul'annaan mucaan achumaan feemasa taate. Feemasa taanaanis mucaa kana wajjumaa isaanii manallee ni dhufaa badhoofaa yoo beekte badhoofaadhaa wajjin. Birraa saniifaadhaa wajjin. Waliin mucaan saahiba waliin ture. Isiinis akkasuma ijoollee sanii wajjin turtee diraamaa dalagaa turan. Boodarra fuudhee aslii mana galche. Gaafa aslii mana galchu miciyyoo mucaa wallaalte. Aslii fi mucaa wallolaa turan. Aslii fi mucaan kun wallolaa turan zabana dheeraa. Achii gaa asliin macaan kiyya kana koottaa isin turii fuudhaa jeeni maayikii mana isaa geesse michoon achumaan feemasa taate feemasa taanaan ijoollee kaara argeessan booda dheessuu jammarte. Eegalee dheessuu jammarte mucaa fi isiin achiin adda ba'anii lammaffaa ammoo dhiyoon tanallee osoo jaalatu jiranii ibsaa jaalatu jammarte. Ibsaa jaalatu jammarraan ijoolleen mucaan isa cumaan booyeetuma khalaasi waan godhuus dhabee sagalee naa ta'a jee amma suuraa tana baase sagalee. Mucaan xiqqaadhaa giddiin harkaa fuudha jaan asliin kun barka uummatuma moor asliin kun giddiin harkaa fuudha jaan. Kanaafuu miciyyoon qaadhimaa Harargeeti intala teenyaalleedha. Kanaafi namni tokko fuudhuun qabu namaatu miccoo tana harkaa Harargeeti baasaa jira. Kanaaf ijoolleen Harargee guutuun intalti qaadhimaa teenyaas intala teenyaas profaayilii godhachuun nurra dirqama. Qaadhimaa mucaa teenyaatti wanti gaafadha mana gaafadhu warra isii arrabsu jiru ijoolleetti komandoo taatee hundaa miti gaayii warra isii arrabsu jiru warra gaafsan nu dura dhaabbachaa ture. Naal dhagaye warri irsi komandoo ta'ee maayikii arrabsu galatoomaan jaanan. Baga dhugaa gartan dhugaa nuti dur dubbachaa turre san waan nuti dur dubbataa turre san baga gartanii itti muddaa waraana kiyya naa qaceelchi naa gabbaasi san ijoollee waraana kiyya qaban. Naallee injisi arsii keessaas waraanaan qaba baalee keessaas waraanaan qaba. Qabaddo. Mee waraanni jaalibsaa tokko dhaati waraanni kiyya lama dhaame waraanni jaalibsaa tokko dhaa waraanni caalaa horoodhaa lama dhaa asuma jalatti adda baafnaa bara waraanni jaalsanii bare kanuma bara. Waraanni caalaa dhala kote lama waraanni ibsaadhaa tokko. Wanni amma jaalibsaan jechuun jaalibsaan jechuun waa takka ta'ee dhaanee hin dhage sigalee. Akkasumatti hin dhage waraana jaalibsaatiin hatta mucaan sun hatta ilaa gartee mijiyyoo tana yoo waan si baasee akkana booda yeeni akka waan isii tanaa gartee baasin jeeni waraana caalaa shoolala caalaa laalaa ibsa waraanni caalaa akka isin cabsu laalaa. Lakkoy tala mana magutu. Mijo tara umanda kami tak pada. Umanda kami mijo tak pada. La. Yorani jala. Shuf. Oh masya Allah tabarakallah. Galatoma ulfada. Akan matun jika dan tahap godati kopilinki goda. Hundi katanya culo. Warani kaya culo. Arabo devin warana kaya culo. Yoran karara makes anu mau jing karret entan. Yuan ang karalik kita ini, anu mau jeng karalik. Oh, lala. Ikut ni lal. Beragi tadi sih. Lagi wat kita ini. Nama taatin Devin. Lagi wat ani takkan nama tiada Devin jokon. Lagi wat umani nara galan. Diam. Calan lagi wat. Calan lagi wat. Wallahi calan kita. Apa partai pula mak makan awal nanti nuti mager tanya lagi wat. Nuti mager tanya. Amma yaani kemal ya tika amma bidro kaise te yaani kemal me yada ken dagge banne bar duro yada mara gitu oke yado don dagge bati ma tu tarak ji sinjare lam profile khadan ji male wan bela takkan jinde profile khada da ang farfala dagge badu profile don namni duwe kabri ben kadun je bar bodi golle mi aboni khata me khatu ba kaya duwe dagge badu khata me khata khatu ba dagge badu parse bula ojin dem khatu ba tu dikala parse bula bisille na wali bara di man nak inshallah parse bula wali ya wali lagan farse bula करते नमक करते प्रोफाइल खातू मम्मा नतनी जी याद है ना भाई जिन्ना नतनी जी नहीं थी याद है ना भाई याद है टेबल याद है क्या टीवी नहीं मारा गया फटो या होगना फारसे बुला रहा लगे फटो टीवी नहीं मार फारसे बुला तू नमक जो है नमक यानी रब बना में नमक कमी रखाते नमक तेरे शो करते वरनते मुनी ना योगा करीबी माम ने कहीं पॉलिसी कहीं था नुतिन टाइन लगे फट प्रोफाइल खातू वने नुगे इंजर नुतिन दीरा सोरा काजने रहा तो इन्हें याना Dhaggeeffadhu yaanni kiyya waanii na dubbachuu dhufe maakii oroo tana gaafa nuti obboleeyyan keenya ati sabboonaan ani fu'een ijoollee hedduu duula rabbantu maaliif nama keenya kan rakkate kan gargaarsa barbaadu mana nuu banii
irraa haasofna jennee gaafatti dheettee gaafattee handaqee gaafannee sabboonaan gaafatee hayaa nuun jettee asliin gaafadheettee nuti dee booda arrabni dhufe nu dura dhaabbatee intala teenya intala gartee soddaati komandooti ja'anii gartee gaafa maakii jecha gartee nu arrabsaa turan gaafa gartee nu xiqqeetaa turan santu ammaan tana muccoon suuraa nama isii wajjin suuraa kaanaan gebbaanii shamarran Harargee sharmuuta maarree baballa jaanii guutuun isaanii gassirra deemanii arrabsaa jiran shamara keenya guutuu jechuudha. Tanarraa suuraa maakiin baga wajjin kaate shamarran Harargee suuraa nama wajjin kaateef hin salamtu shamarran Harargeen xiqqeenyaan gartee qotiif irraa murti maali qotii maali maqaan siidha maali maqaan si maali maqaan si amma dhagee walumaa galatti amma dhagee horii caalaa walumaa galatti caalaa amma dhagee horii Aleetaa irraa murti mee obsi mee caalaa amma ta'e walumaa galatti intalti teenya mucaan kun sallee mucaan kun lakki intalti teenya kabaja qabdi maakiin kabaja qabdi mucaa sooroo wajjin kaate malee hin tuqamnee jechuudha ijoollee arsii taarrabsu jirtu saniif deebisaa godhuuf jirta bakka maakii irraa buute akkasiimi. Bakka baakii irraa bu'ee maalaan bakka caalaa bakka bu'eetiin dubbada malee nama tokko irraa bakka booni. Hayyi. Okay, duuba ammati bara jechi ijoollee saniif deebisu jirta bara. Ijoollee deebitaan jiru mudhii gadi ilaal mudhii gadiin suuraa akkana wajji ka'uun sirrii mitiin jetti. Qaamni kee jechuudha. Mudhii oliin ammoo suuraa wajji ka'uun mee yaada kee goolii si galchuu jira gisee laaloti fitadhu mee yaada kee. Shabakaan qabdu bar mee tarreeffadhu. Ani amma akkiniin jee dhageeffadhu. Maakii horoodhaa namni suuraa kana wajjin kaatee nama firaa takkaawoo nama ollaa takkaawoo nama gartee Harargeeti gabaabatti nama Harargee ni beekta hin jarjaru. Waliigallee gurbaan hin tuune gurbaan waliif firaa yaada kana fudhadhaa bu'aa arrabsuu dhiisaadha. Galatoome. Kanaafuu miciyyoon namni kun bar nama isii jaalatee isii dhabee bar isa dhiiftee ibsishaa jaalataa jiru si addan baane malee itti dubbiin. Waan kana barreeffu koo jaalibsa. Anis waan kana bara information akka warra chiraa dhagee bara akkasitti bara dura odoo gartee mucaan kun arraan hajii jedhe bara odoo isiin ture miidiyaa irratti beekamin ture. Mucaan kun isii jaalateeti waggaa 4 guutuu wajjin wal jaalataa turan caala waggaa 4 guutuu mucaa kana wal jaalataa jira mucaa maqaan isaa Ramziidha. Jaalibsa sabasi kaayiroo dheettoo saba isaatii yana ugaan dhagoon sabasi kaayiroo dheettoo saba mucaa kanaa. Dhagaa isiniif hima obse isiniif hima mee isiniif hima. Wanni ibsaa isaa wanni tana hagamta kadhugaa dhaqoo hagamta kadhugaa isaa illee waan tanni waan dhagee. Aboo caalaa na dhageeffadhu qa. Inni natti hin jiini gurbaa. Salama. Doktor. Dhagee. Mucaa wal jaalataa turan dhagee. Mucaa wal jaalataa turan. Suudaanitti mucaa kana jaalatteeti biyyaa kaatee Suudaanii mucaa kana jala dheetti taa akka jii. Suudaaniidha mucaan dura deemee liqeessi Suudaanii dheessu Suudaanii deemee Kaayiroo dhufe mucaan. Gisee Kaayiroo dhufu dalagee mana madaamii dalagee jechuun mana dhala akka dhalatti mana madaamii dalagee fuudhee Kaayiroo isii fide. Kaayiroo isii fidee mana kilee isaa fi ture jiraachisaa ture mucaa. Suuraa Ramziiti qabanii deddeemaa jiran bira akkitanii miti. Osuma yoo jaalallee xiyyattee maal akka dhufuufi qoy. Fakkeenyan jeebar. Asla mucaanii jaalallee xiyyaa miti garuu. Osuma jaalallee xiyyattee maaltu dhufa qoy. Akkasii bar. Maal akka dhufu akkana olii gadi deemaa jirtan silaa isin. Suuraa ibsaarra keessanii jazbaa ollaa. Jazbaadha wallahi. Yooma salaxantan qoy. Macheena qoy ka'alama kula mittirraammadutu. Yooma addunyaa walqixa deemtan. Ummata miskiina. Amma isin kana ibsaan arkee wallalanii minaan wallalchiisuuf amma akka keessanitti sila akka keessan yaanni keessan. Onkaan anaa bakka ani suuraa dhiiroo hojii ka'uunu akka biran na laaltan jechuudha. Onkaan ana suuraa dhiiroo hojii dhaabbadhee keetii miti. Warri hudduun isaanii asirra beeku dhaabbatanii deemaa jiran cabbaa lakkasullaa. Isin galee onkaan anaa miti jechuudha. Akka waan gaaraa gootanii olii gad deemtan faaraa hoolayyi. እናንተ ፋራዎች ummata faaraa ummata saabunaa malee guddate jechuudha. Warri as gubbatti afaan banu wallaahi warra saabunaa malee guddate. Suuraa Ramziiti qabanii deddeebi'an. As dhuftanii barreessinaa kun mana nama guddaati.
Okay, kun mana guddatu ijoollee xixiqqishoo ganda keessa fuula osoo hin dhiqatiin miidiyaa irra baatee ceetu sana asirratti dhutanii natti hin barreessinaa, you know? Warra osoo ganama subii ilkee isaanii soo akkatiin as dhufee na arrabsu dhuftanii mana kiyyatti hin barreessinaa, please. I don't like jaaladhu an akkana maal taatan.